Girri isaan kun ammoo gaafa girri jedhee isin qajeela. Waa tokko isinitti maa gurra naaf ergisaa gurra qofaa miti afaan hin callisaa. Silaa eessan calliiftan cal jettanii afaan keessan saaqxu yoo afaan isin qaban ijaaf gurraan qaattu. Torbaan tokko dura dubbii wayii dhagahee dubbicha dhageenyaan garaan koo nanahe maaltu isin haassee jettanii gaafattan kabajjaan isin gaafadha dubbicha dhaga'uuf akka naaf kafaltan. Hin kafaltan taanaan ani isin himu asumaan dubbii koo fixaa isinis yoo feetan kafaltii keessa waliin boollantuu taallixa. Sa'aatima tokkoof lama deeggartoota jawweef baqqee fa'aatiif eeyyamni hiriira ba'uu kennameeti baay'inni uummataa maal akka ta'e osoo argitanii yaada jedhu qaba warra mootummaa keessa jiraniif jechuudha. Jigaa keessatti yoo yaadattan ta'e Jawaariin fa'aa Abaaruuf jecha gaala 52 yoo dogoggoruu baadhe gaala 52 qalanii akka Jawaariin fa'aa abaarsaa turan kunoo peejii pirezidaantii mootummaa naannoo Somaalee jirra jirtu baga jiraattan akka beekamu bara mootummaa wayyaaniititti hiriira ba'uun baay'ee ulfaataa ture. Yoo mootummaan deeggarre alatti hiriira ba'uun hedduu ulfaataa ture. Bara mootummaa kanaattis garaagarummaan jiru takka illee jiru jechuudha. Mootummaa deeggarta taanaan sa'aatii feetetti hiriira ba'uu dandeetta. Yoo mootummaan deeggarre immoo koronaa jira jedha. Koronaa afaan sodaachisanii. Amma argisiitti yoo ta'e torbanuma kana keessa warri paartii baaldaraasii hiriira waamee ture. Finfinnee keessa jechuudha. Achiin booda mootummaan baheetii yeroo kanatti hiriira ba'uuf haalli mijataa waan hin jirreef yeroo kanatti Finfinnee keessa hiriira ba'uun hin danda'amu. Namni kanarra darbee hiriira ba'e tarkaanfii garaagaraa irraa fudhatama jedheetii himaa ture jechuudha. Sanii wal qabate hiriira sun hafe. Warri baaldaraasii kun uummata Oromoo arrabsuuf hiriira waa waamaniif hafuun isaa gaarii ta'eeti garuu waan taajjabe tokko qaba. Torbanuma kana keessa hiriira kan dhugganiiti hiriira mootummaa mutu eeyyamu. Paartiin kun mootummaa wayyaanee irraan garaagarummaa tokko illee akka hin qabne ibsa jechuudha. Osuma ooleen bulinii warri mootummaa deeggaru hiriira bahe. Miidiyaaleen mootummaa illee baanii Oromiyaa iddoolee garaagaraa keessatti hiriirri muummicha ministeeraa deeggaruu fi akkasumas jijjiirama amma jiru deeggaruu bahameera jedhanii yeroo isaan odeessa argaa turre. Bara mootummaa wayyaaniittis mootummaa deeggartanaan sa'aatii feetee boo dandeettaa sa'aatii feetetti mormuu dandeettaa jechuudha. Fakkeenyaaf Jijjigaa keessatti yoo yaadattan ta'e Jawaariin fa'aa Abaaruuf jecha gaala 52 yoo dogoggoruu baadhe. Gaala 52 qalanii akka Jawaariin fa'aa abaarsaa turan kunoo peejii pirezidaantii mootummaa naannoo Somaalee yeroo ammaa jala seentanii dubbisuu dandeettan namoonni Amaariffaa dandeettan deemtanii jechuu isinitti agarsiisuu danda'anillee. Jawaarii fi Lammaa Magarsaa akkasumas Abbaa Duulaa Gammadaa fa'aa Abaaruuf jecha abdii illeen gaala 50 yoo dogoggoruu baadhe manoo 50ti. Gaala 50 uumamaa qaleetii qoodaaraa jedhaa ture guyyaa san jechuudha. Jawaarii yeroo sanitti diina mootummaa wayyaanee ture. Osoo arganii cicciranii nyaatanii jechuudha. Waan diina isaanii tureef akka abaaramuuf gaala hagasii qalaniiti wanni godhaa turan. Garuu sa'aatii sana osoo mootummaa abaaruuf yeroo sanitti gaala 50 uumamaa miti gaalli lama qalame guyyaa san dubbiin dhumateef jechuudha nama waan san hojjeteef. Yeroo kanatti biyya keenya keessatti namni mootummaa deeggaru nagaan jiraata. Mootummaa deeggartu taanaan nagaati bakka feete ooltee galta bakka feete waan feete dubbatta uummata akka wanti si tuqaan jiru. Yoo ammatu mootummaa qeeqxa ta'e takkaan ajjeefamte takkaan hidhamte takka biyyarraa ari'amte kanuma jechuudha. Bara wayyaaneetis kanuma ture. Garaagarummaan jiru amma muummichi ministeeraa aangoorra jiru afaan Oromoo dubbata. Kan yeroo sana immoo afaan biraa dubbata. Hojiin isaanii tokkumaa jechuudha. Mootummaa ammaallee akkuma kan durii sanitti nama hidha. Akkuma kan durii sanii ajjeesa. Kan ammaa Haacaaluu Sirmaayyuu fakkeenyaaf bara mootummaa wayyaanee keessatti mee maatiin Jawaar Mohaammadii tuqamee beekaa? Guyyuma tokko dhageettanii beektan. Maatiin aktivistoota biraa tuqamanii beekanii? Amma bara mootummaa ammaa kana keessatti fakkeenyaaf obboleessi Raayyaa jedha. Yaayyaa Bashiiriin ajjeefamee ture. Haacaaluun ajjeefamee ture. Bara mootummaa wayyaanee keessatti Haacaaluun haa hidhamuu malee hin ajjeefamne ilaala. Garaagarummaan kanaa jechuudha. Bara mootummaa wayyaanee keessatti maatiin aktivistoota Oromoo tokko darbee haa hidhamanii malee akka ammaa kanatti hin ajjeefamne. Yeroo sanitti namni mootummaa kana daddaasu jiru Jawaar Mohaammadii ture. Garuu maatiin isaa guyyaa tokko hin tuqamne iyyuu. Hin dhageenye jechuun gara kiyyaan gurra qaba. Bara mootummaa kana garuu hiyyaarratti yoo ta'e taaboo Jawaar Mohaammed fa'aa hidhaman sanii obboleettii isaa jalaa qabeenyi birrii 100,000 oliin lakkaa'amu Adaamaa keessatti akka jalaa saamame qaama mootummaatiin saamame himaa turan. Dubbii hiriira kana irratti illee gaafa mootummaa deeggaruu ba'an
rakkoon qabu kaabineef kaadireellee waliin baati jechuun warra hojjeta mootummaallee waliin baati. Gaafa mootummaa mormuuf ammatu shokossi mo'i dhagaan. Miidiyaarra ol baanii koronaan isin fixa koronaan maal ta'e koronaa jedhani. Gaafa mootummaa deeggartu koronaan hin jiru. Gaafa mootummaa mormitu ammatu koronaan bakkuma hundi jira jechuudha. Hiriira amma kaleef dheengaddaa ba'amaa ture kana keessatti namoonni maaskii uffataniiraniyyuu namoota muraasa. Laala koronaan sodaachisuuf fayyadaani jechuu isaani uummata isaan mormu sodaachisuuf koronaan faayidaa guddaa buuseeraaf amma mootummaa amma jiru kanaaf jedhee yaadaan. Yoo uummanni isaan mormuuf hiriira koronaa dhufe koronaa jedhanii uummata sodaachisan. Gaafa isaanii ammatu uummanni maaskii yoo sun uffatiin baheeti akka fedhetti kun hedduu ta'ee jechuudha. Uummati kuma meeqaallaa akkamuuti bakka tokkotti waliin qabameeti mootummaa deeggaraa oolaa jechuu sa'aatii san koronaan hin jiru. Mee daqiiqa muraasa qofaaf paartii deeggartan deeggara paartii kamiyyuu taati daqiiqa muraasa qofaaf paartii keessan lafa kaa'ati mee onni qulqulluun dubbii kanatti ilaalaa. Sa'aatii uummanni hooggantoonni yakka malee hidhaman mana hidhaatti haanuu ba'anii gaafiin Oromoo haa deebi'u ajjeechaan nurra haa dhaabatu gaafa isaan jedhan mootummaan karaalee gargaraatiin sodaachisa. Gaafa isaan hiriira ba'uuf ta'an ammoo yooma san sooshaal miidiyaa gubbaa ba'anii yookaan ammoo miidiyaalee isaaniitiin ba'aniiti wantoota gargaraa dubbatan warroonni mootummaa jechuun. Gaafa isaanii ammoo wanta akkasii hin jiru. Irreecha irraallee akkas uummata hambisanii uummata miliyoona meeqaan achi argamuuf ture koronaan isin fixa jedhaniiti sababbii sanii sa'aatii sanitti uummanni gubata waan qabuuf Jawaar faallee sa'aatii isa hidhamaniiranii akkasumas hacanis taabuma san ijjeefameera waan ta'eef uummanni gubata guddaa qaba sa'aatii sanitti garaan isaa ibidda waan ta'eef akka uummanni sun ibidda isaan ol baasee addunyaatti ni manneef yookaan ammoo addunyaatti ni dhifanneef dafanii mala dhaatanii koronaa vaayirasii sababaniiti uummata irreecha sanirraa hambisanii jechuun akka nama tokkotti hiriira tapha kanarra wanta nu badhee mootummaa mormuuf hiriira ba'uun hin danda'amu mootummaa deeggaruuf ammoo sa'aatii fedhanitti hiriira ba'uun hin danda'ama akkasumas mootummaa gaafa mormuuf baatu koronaan bakkuma hunda jira gaafa mootummaa deeggaruuf baatu ammoo gonkumaa koronaan hin jiru yoo feete maaskii uffachuu dandeetta yoo feete ammoo uffachuu dhabuu dandeetta yeroo tokko maal akka yaadu beektu yeroo warroonni amma mootummaa keessa jiran namoota haganatu ba'aniiti iddoo garagaraatitti akkanatti nu deeggaran jedhanii dubbatanii maal qaba osoo guyyaa tokkicha namoota isaan mormaniif eeyyamaniiti namoonni meeqa akka isaanii dallaneeru yookaan ammoo namoonni meeqa akka komii isaan irraa qabu hubatanii jira. Maaliif amma fakkeenyaaf yeroo biltsiginnaaf hiriirri bahamu iddoo tokko baay'atanii hin baane dhugama iddoo tokko ammoo uummata muraasatu ba'a. Osoo maal qaba guyyaa tokkicha namoota isaan mormaniif mee paartii jawwee baqqeen keessa argaman paartii kafootiif guyyaa tokkicha eeyyamni kennameeti baay'inni uummata maal akka ta'e warri amma mootummaa keessa jiru kun osoo argee waan jedhu yaada akkasii qaban sa'aatii tokkoof lama deeggartoota jawwee baqqee fa'aatiif eeyyamni hiriira ba'uu kennameeti baay'inni uummata maal akka ta'e osoo argitanii yaada jedhu qaba warra mootummaa keessa jiranii jechuudha. Taphni nu yoo san wal madaala amma ammoo tiimiin tokkichi taa'eeti tiimiin kun ammoo tiimiin xiqqoo taphachuu jirti girri isaan kun ammoo gaafa girri jedhee isin qajeela ana kana tokkotti warroota amma mootummaa deeggarra jedhanii bahan kana dachaan warroota mootummaa kana mormantu caalaa yaada jedhu qabu. Sababbiin isaa ammoo amma abiyyi dhugaa dubbachuuf osoo Jawaariin fayyikeeti uummata Oromoo kana dhiifamu gaafate uummanni Oromoo san biran darbuu iyyuu haguma fedhes gadoo qabaatuuf inni isaa fi jechuun uummanni Oromoo uummata nagaati amma yeroo kanatti uummata hedduu bahee nu deeggara uumama jedhaniiti. Yeroo isaanii wantoota garagaraa dubbata arguu jirra namoonni kunniin namoota mallaqaan bitamanis ta'uu danda'anii hin beekamu namoonni qulqulluun mootummaa kana deeggaree illee hin jiran maaliif mootummaa deeggaruun wanni miti yakkaa miti abbaa waan fedhe deeggaruu mirga qaba waan fedhe mootu deeggaruu dhiisuu mirga qaba anamma mootummaan jibboo ta'e waan jibbuuf sababii qabaachuu danda'a. Akkasuma warroonni paartii mormitootaa jibbanis mootummaa ta'anii jechuudha.
takka akka aangoo sana kan fudhanneef ta'uu danda'a takka ammoo waan biraatiif ta'uu danda'a isaanis sababbii wayiitiif jibbanii jechuudha akkasii waan gammatti nafaana turtaniif galatooma alfaadhaa haasaa keessatti ammoo dogoggorree jira telefoonaa godhaa maaliif waa'ee siyaasaa sirriitti hin beeku waan ta'eef wantoota wanatti fakkaatanii fi akkasumas wantoota keessa kee jiran dubbadha waan ta'eef yoo dogoggores narra laalinaatiin jechuu barbaada nagaan